Gaafii lama moo sadii si gaafadhe gaafii tokkollee osoo naan deebisin achi gaafii kan biraana gaafatte gaafii goonaa deebisii naan jedhe. Tokkoffaa amma kan isin jechaa jirtan faannoon uummata Amaaraa fedhachiisee mootummaa Amaaraa fedhachiisee dhugaa dubbachuudhaaf kan akka uummata Oromoo meeshaa qabu hin jiru ture. Garuu uummata Oromoo irraa meeshaa duubatti hafaasa ta'u kilaashisa ta'u kan irraa funaanaa oolu eenyudha? Kan halkan dhaqee balbalatti irratti dhahee irraa fuudha. Maaliif qoy dhaggeeffadhu maal dhugaa kana waan an beeku waan an argeef. Elal kawwe rasa me ya dan nuti walin balam no ati gafi ke tumuradu awas kala amurte karefama me isin warre as jala jirtan nuti walin morminu abalus ati gafin ke sirrimi dhabbadu jaati dhaabana kanaf amma gafi kan gonan tumura anan gafatin hawasumas jala jiru hawasan gaafadha dhaggeeffadhu amma to gaafin koo tokkoffaan meeshaa uummata Oromoo irraa fuuchuudhaan kan wal qabatee kun dhugaa jiru. Inni lammaffaan abaawoon mee uummata Oromoof maal godhe? Inni tokkoffaan kan immoo kanan mootummaa kana deeggaru maal dhabetta? Bara wayyaanee maal jechuun aadaan Oromoo inni guddaan beekamaan maal irreecha miti. Mootummaan kun Finfinnee irratti irreecha kabajuu dhiisii jechuudha. Duraan bara wayyaanees ta'ee sanaan dura kabajuu dhiisii keessa jiraachuudhaaf mirga hin qabnu nuti. Kanan beektaa amma garuu handhuura Oromiyaatti Finfinneetti deebinee irreecha akka kabajnu kan nu godhe kana mootummaa kanaaf qeerroo qarree wal qabannee nutis keessa turre. Anis kanaan dura maal akkan ture footoo koo ergee si agarsiisuu nan danda'a. Abaaboo maal akka ta'e hin beekne abaaboonni durii fi inni hammaa immoo garaagarummaa guddaa qaba. Kanaaf gaafiin inni biraa silas gaafadheeraa sanaafis deebiinaan kennine waa'ee mana barumsaa ergan bahee deebi'e nan galchine waa'ee baay'ee dubbataa turtanii mana barumsaa gubachuu qabaa kaambii godhatanii manni barumsaa kan gubate dhukaasanu gidduu lamaanitti uumame ni miti kanatti beekuu qabdu. Nuti yookiin dhaabotaa yeroo sochoonu mana barumsaa keessa buluu dandeenya guyyaa tokko guyyaa lamaan bullaa hin deemne erga nu deemnee mana duwwaa dhuftanii mana barumsaa duwwaa dhuftanii gubdanii barbadeessanii deemtu malee dhukaasanu gidduu lamaanitti banameen qabeenyi tokko barbadaa'een beeku waa tokko ta'een beeku. Inni biraa immoo daandiin jira daandiin amma fakkeenyaaf qotee bulaan jiraachuu danda'a ulfee haadha Oromoo jiraachuu dandeessi. Sun akkasiin magaalaatti konkolaataan akkan tajaajille gochu kan daandii qoonfaru isinii maashina garaagaraa daandii hojjechiisu yeroo mootummaan fide amma ginda biratti furachuu dandeessa. Waggaa meeqa ergaa asfaaltiin eegalame har'a waggaa meeqa daa'immaa kooti kaasee nan beeka. Ginda biratti asfaaltiin sun akkan hojjetamne kan godhu abaawoodha. Inni lammaffaan ammas wanciin jira amma Amboodha gaditti achiin turaanis yeroo muraasaaf amma bareeduma sana jechuudha jijjiirama sababii jijjiirama waa jettaniif sila dhageen amma bareeduma sana argite amma Itoophiyaa keessa waan jiru fakkaatu garuu amma baay'ee namatti tola. Sun garuu akkan ijaaramne kan meeshaa maashina garaagaraa kan gubaa ture kan hojjetaa kunoo kana humna isaaniitiin bulu kan achitti bobba'anii hojjetaa turan kan ari'aa turtan isin Esa lammi biyya alaatii dhufee hojii hojjetaaru ari'aa turtan ajjeesaa turtan kana maal jenne ammasin osoo isin deeggarre osoo isin wajjin tokko taane nutti tola bara kun garuu kun jechi kun sirriidha gochi keessan kun sirriidha kana akkamitti deeggarra nuti mee gaafii kan koo kanaaf deebiyoo qabaattan naa deebisa. Oi amma ati waraana ummata bakka buutee dubbachaa jirta moo waraana mootummaa bakka buutee dubbachaa jirta amma kan dubbachaa jirtu kana keessa lamaanuu nagalchaana dhugaa dubbachuudhaaf maaliif jecha keessan kana isin jedhee dhaggeeffachuu hin dandeenyeef. Dhaggeeffadhu isin warra haadha Oromoo ajjeesaa jiru warra harmee Oromoo ajjeesaa jiru warra mana Oromoo gubaa jiru warra Oromoo jimlaadhaan manatti ajjeesaa jiru. Amma jettu waraana mootummaa gumneen beennu ajjeesneen beennu dhugaan immoo kan jiru kanadha nu bira. Maaliif wal sobu dhaggeeffadhu waa'ee ajjechaa kana mee dubbadhu waa'ee ajjechaa kana dubbadhamee qoy waa'ee ajjechaa kana irratti carranaa kanna ajjechaa waraanni lamee gaafii inni gaafaterra ati kasii ta'ee fi kasii hin taane jarrummaan lameen kun wal gaafadha. Wallahi ani sobduudha wili gaafii kee guututti siifin deebisa dura isin walirratti yaala dhugaan eessa jirti.
Akkamitti dhagaa ququmsi liqimsi waliin jenna dhiiro. Koi shurube dhaggeeffadhu waa'ee Finfinneetti reefu tana nagaafattee jirta. Ansiitu inaani okay lachuutu nan dubbadha akka ammaan tana eenyudha Khaalid kan tan kanatti carraa naa kanna. Waa'ee dhumaatii uummataa isin hundinuu hambisaan jirtan uummata keenya uummata Oromoodha. Nama haati isaa yoo gurbaan isaa mootummaa keessa jiraate gurbaa kan keetu mootummaa keessa jiran yani waraanni adda bilisummaa uummata Oromooti isin dhiisu. Yoo gurbaan isii immoo waraana adda bilisummaa uummata Oromoo keessa jiraate mutu godhadhu carraa jettiin fayyadama. Yoo waraana adda bilisummaa uummata Oromoo keessa jiraate gurbaa kan keetu waraana keessa jiraa jee waraanni mootummaati isin dhiisu. Uummanni keenya hawaasni keenya jidduu tanatti rakkatee jira. Dhageessanii uummanni keenya hawaasni keenya jidduu tanatti rakkatee jira. Kun jira eeni jira. Kun immoo bakka waraanni jiru wanni kun numa jira durullee numa jira. Kan akkanumatti haganuma kaasitiin qabxii kaasee biraa dabra waa'ee gartee Finfinnee dhaasanii mootummaan kun gaafii uummata mutu godhatu biraa dara. Gaafii uummataa deebisee jiraayii waa'ee wanni isii maali gaafiin uummata Oromoodhaa guddoon magaalaan Finfinneedha naannoo Oromiyaa jalatti deebi'uudha. Tokkoffaa Oromoon irratti gaafiin gurguddoon jechuudha. Magaalaan tuni magaalaa Oromoo fakkaatti har'aan tana bareeddee manni barumsaa afaan Oromootiin baratamaa jira, jaaramaa jira, eebbifamaa jira, gootota Oromootiin maqaan gartee moggaafamaa jira, akkasumatti siidaan gootota Oromoodhaa dhaabbachaa jira. Daandiin adda addaa gurguddoon tuni maqaa gootota Oromootiin moggaa'aa jirti. Tana ji'ee isiniif fixuu hin danda'u jechuudha. Rakkoon teenya maali jennee yoo ammaan tana gabaabumatti agaruma kaasatiin bira dabraa jechuudha. Rakkoon teenya maali? Waraana adda bilisummaa uummata Oromoodhaa kun uummata Oromooti. Warri mootummaa kana keessa jirus uummata Oromooti. Isaan kana jidduu rakkoo jirtu maaliif furachuu dadhaban? Maaliif waliin haasa'uu dadhaban? Waan kanaatu dabe waan kana sirreessi. Waan kanaatu dabe waan kana sirreessi. Waan kana sirreessuu dandeessaa? Santaanan dhaqoigaa. Brother ni naasaa qoy. Gabaabsi waa'ee bineensa gaafii sirrii kaaftee asitti baala jedduu naa kaa'i. Dhimma keenya dhimmi haasa'u jiru. Dhimma waraanaatiif dhimma waraanaatiimi. Dhimma waraanaatiif dhimma waraanaa dubbiimaan isaanii haasa'u. Gaafii gabaabduu namicha kaase fiitti. Haasoyne isaanillee bakka jiran iflaalan. Dhageessanii yoo nuti haasoyne walitti gartee amma fakkeenyaaf akka naafete wajjin haasoynu kanatti waliin haasa'uu danda'u qaban isaanis. Ammatti baala jedduu naa kaa'i jira. Yoo naafete wajjin haasoyne isaanillee wajjin haasanii quba qabaadhu. Carraa walii galanii kana Oromoo walii qabna dhiiga tokkicha lafeen nu takka yaada keenya wal dhabe malee akkasi galatoom yeroo kana wal dhaggeeffanne diinillee yoo nuti wal finnellee diinni keenya jarri maali jira karaa kam deemu jira yoo dubbachuu dhabnee callifnee wal bira seennee teenya'u diinaaf deebisaa garuu ofii wal hambisaan jirru. Finfinneetti duru irreeffachuu hin dandeenyu jettan. Irreeffachuu dhiisii mootummaa ta'uu dhiisii poolisii ta'uu hin dandeenyu. Dhugaadha. San agarreeti haadha abbaan keenya reemfi ajjeefame ulfi ajjeefame garaa baafamee ilma haadharra teessisaniiti gatii itti kafallee namuu agartee haadha abbaatti dhabee haati ilmaan 3-4 itti dhabdee mana tokko keessaa reemfi 4-5 itti galeeti Finfinneen teenya lafa keenya irratti kabajatti dhabna lafa keenya haga yoomi. Maqaan badurra mataan baduu wayya jeet ilmiyyeessaa dhagaa guurratee gabba'ee dishkaaf moortora manxaree keessaa baasee kaabatti galche. Tafiiddullee kunnoo hanga laal kamiseerraa qabee tafiiddu achitti hambisaa lafatti. Dhugaan lafarra jirtu tana lafa handura abbaa keenyati haala keenya keenyummaa keenyaaf itti baatee ilmaan hiyyeessaatti dhumtee dishkaaf moortora dhagaan manxartee baafte. Tarsiimmoo san eenyutu kaa'ee yoo jenne yoo waa jenne isin dhukkuba eessarraa maaddeef dabballeedhaan namni jaaramee deemee haqa ofii kanaa'u eenyu barsiisan keenya eenyu obboleessa dhugaa walitti himna taana nuti abbaan keenya gabrummaa haati teenya hiyyumaa barsiisan keenya rakkina nama rakkinni barsiise womaa isa injifachuu hin danda'u dhugaa walii haa kenninu. Finfinnee mootummaan irreecha nu kabachiifate hin jiru eeksi gabaabdutti Finfinnee handura kan irreecha irra kabajanne dhiigatti gabbarree lakkuutti gabbarree ulfatti gabbarree mataa arriitti gabbarree daa'ima kichuutti gabbarree diina dishkaaf moortara keessaa baafne lafa sanuutti injifanne itti irreeffachuun dadhabne mootummaan warra kaanuu akka keessatti hafuun irratti dalagee hin tuqinaa jee taa'e tana qabadhu tana asittiin sii deebisa abbaan gaafii kana.
dhiigatti gabbarreet wareegamatti kafalleet taphan dhufne bilaashin dhufne gatiitti kafallee lubbuutti dhabneeti isa mataa harriitti dhabne mataa burreetti dhabne daa'ima kichuutti dhabne ulfatti dhabneet shamaratti dhabne dardaratti dhabne gatii saniin itti irreeffanne wanni bilaashin jiru bilaash carcaruu dhume kanaasitti gabaabsi daboollarra kaa'e warri dhagaa darbataa ture sun maal argeeti roorroon akkamitti dhufeeti wareegamtoota saniif gatii dhabamuun faajjii kaleettiin dhaaddatee wareegamatti kaffaleem waajjirri adda addaa bahee dardarri guuramee hidhaa fi du'aatti fi fixamuun itti dhufnaan dhufee daggala seenee qawwee kaase warri har'a daggala jiru kuni warra kalee dhagaa darbatu moo warra ergasii dhalate hanuma qofa naa deebisa ila akka dhala Oromootti makalaakaa taatee naasee humna addaa taatee naasee asumatti naa dhaabbadhu galatoomi haalan jettuu siikaa tur haalan siikaa warri achi saara seene suni warruma kalee dhagaa darbataa obboleessatti dhabee ifaajin teenya akkana dhadhabbiin keenya asii fi dhumaatiin teenya asii fi ergaa kanaan taane jeeti mirga jiraachuutti dhabee faajjii kalee kaasuun itti yakkamee maqaa kalee ittiin dhaadatuun itti yakkamnaan jarri sun nama akka keenyatti maal dhabaniiti daggala seenanii sibiila kaasan tanuma qofa naa deebisa makkalaakaas hin ta'in deeggaraas waraan bilisummaattis hin ta'in akkuma namaa tokkotti muutirratti sinirraa deebi'e. Maal dhabanii gartee sibiila kaasanii asumarraan kaasuun lama godhadheetu maal dhabanii waraana seenanii jarri duraanuu dhugaa yoon hin dubbadhe jechuun waraanumarra jira takkaa galanii hin beekan dhugaan jirtu isii tana jechuudha takkaa galanii hin beekanii eltirarraa akka galaniin caakkaa seenanii hin galle jechuudha hagammatti gartee ati jarri gartee yaalii gartee godhu sirrii rabbi walii hagachuu jeetuman bira futasitti tan yaadi keenya hundaa'e naafiyat asitti adda galuu deemna eertirarraa namni gale nama meeqa baasa meeqa nama meeqa nama beenu hayyee bareedu neeber hin jiru wanni akkana fakkeessuun hin barbaachisu dhugaa saba keetii dhugaan dubbadha raafinan sirraa qabu warri eertiraa gale suni nama meeqa eertiraa jechuun mooraa jeddu galeessa bakka namni tarsiimoo waraanaatti baratu waraanni kaleessa biyya keessa kumaa kitilaan jiru suni dhugaansa haalamuu qabu obboleesso jira akkatti jiru akka harratti dagaagee diriiree guddate bakka fedhetti bobba'ee galee leenjii hobbalsuu dhabe tarsiimoo waraanaa waan har'aatiin laggee wagirraa qabeetti itti dhabuu jiru warri eertiraa gale nama 800 bar nama 800 keessa humna addaa Oromiyaatti dabalame inni kun biyya Arabaa jira sunu waan galee fi galatoomii dhabee faca'ee jira kumaa kitilaan beenna kaqee wal beennu akka hiriyaatti waa hedduu ofillee wal baasuun gaarii yoo jaala kiyya dhaggeeffadhu shurrubbee galatoomii akkuma nuti si dhaggeeffannu kanatti nu dhaggeeffadhu nu afaan ittiin qabin fee yoo kijibnellee uummanni Oromoo kas jala jiru kun nu dhagaa ni kijibtanii haa jiru warra Eertiraa gale keessaa tokko waan mataa kooti warra Eertiraa gale keessaa yoo barbaadan nama guutuu san sitti mudandaan warra Eertiraa gale keessaa tokko waan mataa koodha kan kijiba okay ulfaadhu yaadan qaba bar yaadan achirratti qaba yaanin an qabu ummata Oromoo kanaaf hin qaba malee yaada gartee kan dhuunfaa yaa miti wooma natti mul'ate takka wooma gaafii mataa kana na nyaatte gaafii mataa kana yaa boleessa ke yaadamma abbaa billaalee ke daqiiquma takka muutu godhadhu sirraan si dhaggeeffadha daqiiqaa kudhanillee haga agas keessa jirtu suman dhaggeeffadhaa dhugaa rakkoo har'a keessa jirruu fi salphina Oromiyaa mudattis rakkoo nan dubbadha rakkoo itti gaafillee na gaafadha gaafii waan gaafii na ta'een ummatuma kanaa gaafadha ila aliif baa jeetumaan jedduu siigaa gabaabdumatti rakkoo har'a gidiraa Oromiyaan dhaluu jirtuu fi wareegamni sii kaleessaa dhiiga saree ta'ee fi dhugaan sii kaleessaa dhiiga sareetti ta'e maali ni beektaniisi Oromoo waan fannifne gabbuusuudhaaf tattaafanna hin qaqqabnu ila gatii guddaatti kaffalla wanni salphina kana har'a nuti qeerroo fi qarreedha malee waraana adda bilisummaa uummata Oromootii miti taakka walitti himna akkatti wal dura teenya walitti himna jechuudha gatii itti kafalee qeerroo kumaatamaatu itti dhume qarree fi qeerroon garuu immoo qeerroo san barsiisuu keessatti Oromummaa nama barsiisuu keessatti abaawoon gahee guddaa qabdi gahee leenca qabdi. Ijoolleen sun maaf adamfamte
Qoyga billaaleka qoyga. Kana ni qabdi yoo kana goone gartee oromummaa unu isin barsiisetan dhuga billaaleka isin tunu barsiise. Garuu ammoo qooda takka keessan qabdan jijjiiramni dhufuu keessatti addi bilisummaa uummata Oromoo dhugaa yoo walitti dubbanne inuu hawaasni kun kirrii kijibtee aanaan jiru nama 800 irratti qooda takkan qabdu yoo qabaattellee oppiidiyootu qaba maalifi keessa fi alaan gartee qabsaaniiti mootummaa san jissan akka jissanii qoy lubbuun namaa itti dabartee jirti kun itti naafatee jira kun gartee garaan ammaan tana garaan gartee udaanaa jira garaan fincaanaa jira qeerroo kumaatamaatu itti dhume jechuu gabaabumatti kan isaan itti dhuman faajjii ati jettu sani dhugaadha faajjii san qabataniiti faajjii san gartee duratti ilaalaniiti kan hin jechuu barbaadu an warri har'a daggalaa qawweedha jijjiirama kana maaltu gamsee gaafii waliigalame ta'uudhaaf gaafii gurguddoon gaafii afaan oromoodhaan federaala ta'uu taakka finfinneen ta oromoodhaa ta'uu oromiyaa jalatti deebi'uu gaafii gurguddoo kanaa tana gaafii tana deebisuudhaaf nuti muummicha ministeeraa kana eeggannee jirra yookaan ammoo deeggarree jirra bira dhaabbannee jirra akka jijjiiramni dhumeetti faallaa isaa dhaabbanneeti isaan dha'u jirra amma wanni nuti gaafachuu qabnu uummata keenya dhaabbachuu dhaabbachuu abbaaleen jara uffatu abbaa alaabaa federaalaa guuturra kaa'atte abbaa waraana adda bilisummaa piroofaayilii godhatte wanni sitti himu gabaabduun dhugaan lafa jirtu akka dhala oromoo tokko sinitti himu yeroo rifeensa agartan waraan bilisummaa oromoo naman seenaa yoona nama ka'ee waa balleesse waraan bilisummaa oromoo jiina bakka nan jiru ni beetta rifeensa namni waan jaalatu fakkaata rifeensa kiyya kana laaltee waa biraan murteessin jijjiiramni ilmaan hiyyeessaatti dhume san waliigalteen achirraa namni ittiin galee fi hogganni jaarsi finfinneetti bu'e maali Muhammad waliigaltee kana eenyutu dide mootummaan gaafiin dhiyeessine kana gaafiin dhiyeessine mootummaan yala gaafadhuutti fufi asuma keessattuu sii deebi'aa taa'e akka itti achi walitti galamee fi hokkora lammataa kaasuun tokkoffaa waajjira bakka adda addaatti baname bakka ijoolleen qeerroof qarreedha jala hiriirte humna dhabuuf namni jala hiriiruu dhabamuu fi waajjira kutaa hunda keessa aanaa hunda keessa cufameeti qeerroon guutuun magaalaa keessa adamfamuu eegallaan bashoonuu gaafa gartee mana uleen reebde saara seenteeti adala taate adurree ta'urraa gara adala jijjiiramte rakkoon bakka sani duraan dursee gaafiin uummata oromootiif itti ijoolleen qeerrootti wareegamte deebisaan isiin argattee sin jirtu fayyaa ta'in isiin argattee sin jirtu of tuulummaa kana fida of tuulummaa fi yaada nam dhuunfaa deeggarutu gatii hammarraa nu kaffalchiisu jira rifeensa namaa laalina ilmi namaa dhugaa ofii eenyumtuu dhabuun barbaadu finfinneen ka oromooti buraayyuun ka oromooti jettee ijoollee lubbuutti dhabde sun oromiyaa jalatti hin deebine afaan oromoo afaan federaalaa ta'uu hin deebine biiti abbaa biyyummaa hiree mataa ofii murteeffachuu dhi'uus hin jiru mirga jiraachuu keessatti dhabaniiti meeshaa lafaa kaasan dhugaan jirtu tana garuu asirratti waan isinii dhaamu takka jira suuriyaa qabadhu suuriyaan kalee nama jiraa guureti laali nama jiraa guure sibiila hanga kana qofa bantuu godhee shanshalataan nama fixaa ture nama gumaa kitilaan salphii galchee rashanaa ture nama jirarraa gogaa baasaa ture suuriyaan har'a waan kee jirtu qabadhu fakkeenyan siiqaa waan Paakistaan keessa jirtu qabadhu hooggantoonni suuriyaadhaa har'a gaafii mana murtii keessatti gatii kaleessa ifaajan dhumaatii hawaasa irratti gaagama fidan ijoollee falmattoota mirga biyya isaanii osoo hin ta'in hawaasatu gatii kaffalchiisu jira an dhugaa jirtuun siniidhaam dhala oromoo namni taane ila mootummaa deeggaruu dhabuun deeggaruu waa bira waraan bilisummaa oromoo deeggaruun deeggaruu dhabuu waa bira eenyummaa fi hojiin nama kana hawaasa oromoo bira ni jira hawaasni oromoo gowwaami hoggonni suuriyaadhaa har'a maaltu isa mudataa jira kaadireef kaabineen suuriyaa maaltu isa mudataa ture maal keessa jirti suuriyaan ni cabdii namni yaaden jiru ila tokko hawaasni suuriyaa kaleessa lubbuutti dhabaa ture mormatti cirameet gogaan jiraarraa baafameet akka mana tokkotti hanga murtiin du'a midhaaniif bishaaniin malee namni achi du'e lafeen nama meediyaa irratti arguu jirtan guyyaan itti namni gaafatamu anis gaafatti gaafatamu atis gaafatti gaafatamtu nu dhugaa dubbanna taanan
warra wal morku dhiifte la arraatni harratti dubbannu tun har'a jiidha borugoga buskuutatti arganneef kuma jaha kuma torbatti arganneef namni lubbuu ofii kuma jahaaf kennu silaa gatii dhugaa hin beeku namni gatii haadhaaf abbaa ofii hin beekne dhugaa oromoo hin beeku dhugaan oromoo bakka itti jallatte eessa jii of gaafadhu dubbachuu ni sodaatan yoo dubbatan waa dhabdan warri deeggaraa sirnaa immoo dukkaana qabdan makiinaa qabdan ATM qabdan dubbachuu sodaatan waraan bilisummaa yoo taate ummanni oromoo ummata oromoo keessaa bahe yoo gabbahe balaaleffate nama dhaabbatuu danda'u kan nyaachisee obaasee harraan isa gahe waraan bilisummaa oromoo ummata oromooti ilmaan oromootu hidhachiisu jira isinirraa abdii dhabnaan isintu karaa malee jiraachuu keessan kun dhugaa lafa jirtu isin jibbiraahi ummanni oromoo mana kana dalagee fangaa qabee hidhachiisu. Mootummaa kanaaf Suuriyaa wal maddii qabdee hin dubbatin Suuriyaan gartee mootummaan kun gaafa mana hidhaa hunda cufee Suuriyaa irratti anaa rabbukuma ala dhagaye. ani namni kee gatii kafalu Nutis waan kana yoo callifnee ijaan ilaalle yoo cafnillee dhaggeeffanne biyyi keenyas akkuma Suuriyaa ta'uu danda'a. Maaliif nu akka biyyoolessaatti kan biyya kana tajaajilu nu'idha. Kanaaf callifnee akka nama tokkotti yoo jennee ilaalle nutis dhumti keenya sanadha. Sun akka hin taane immoo amma maaliif beektaa bakka hin jiru anatu beeka. Amma waa'ee lola kaabaa waa baay'ee kaasaa turtan yeroo lola kaabaa saachan ture ammas kaabaan jiraan. Kanaaf biyyattii kanaa jecha hiriiruun biyyattii kanaa jecha dirqama bahuun badii miti. Amma waraana adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin ta'in uummanni Oromoo nutis nyaachisee har'aan nu ga'eera. Kun dhugaa lafarra jirudha. Nutis nu nyaachiseera nus gargaareera. Isin immoo amma waa'ee ajjeecha kana dubbattanu haadholiin Oromoo du'aa jirti, daa'imman Oromoo du'aa jirti. Daa'imman Oromoo fi haadholiin Oromoo maaliif du'aa jirti? Sababii kamiif du'aa jirti? Hanga hamma sun isinitti dhaga'ameera. Osoo isinitti dhaga'ame sababii dhukaasanuu fi makalaakaa gidduu jiruudhaan ummanni baay'een du'aa jira, haadholiin du'aa jirti. Kanaaf murtee irra gahuu qabna jettanii yaaddanii hin beekan. Jaalsanyiin haa galatoomu. Inni murtee isaa murteessee waan ta'uu qabu godheera. Kanaaf yaadni sun maaliif isin biratti hin argamne? Kana yaaduudha kan nuti qabnu. Maaliif nu lamaan gidduutti kan isaan miidhamaa jiran. Gaafi sila waliin gaafataa ture ilmi kee makalaakaa keessa jira jedhee abaa'oon maatii hin jeeqaa hin ajjeesa dhugaadha. Makalaakaanis ilma kee fidin jedha. Ilmi kee shanii keessa jira maal jedhanii jechan taane dubbachaa reebuun hin jira dhugaadha. Dhugaan jiru hin sobamu. Kun wama jiru. Kunaafuu qaba. Kana irratti hin dubbannu irratti naasuun waan waltajjii irratti hin kaafnu sitti fakkaata. Nus nutti dhaga'ama bar. Kun ta'uu hin qabu. Garuu isin guyyaa tokko kana amma fakkeenyaaf waa'ee mootummaas yoo dhufte Eertiraa irraa isa ta'uu Keeniyaa irraa isa ta'uu akkasin galtanii nageenyaan falmattanu kan godhe mootummaa kana moo mootummaa kana miti. Kanaan dura biyyoolessa kan jiranu nama muraasa. Eertiraa irraan bara eenyu galtan mootummaa kana miti kan galche. Gaafii irra deddeebi'ee gaafii isin dhiyeessaan ture mootummaan kun nageenya wayyaa karaa nagaadhaan falmannu. Isa immoo amma afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u Finfinneen Oromoo jalatti deebi'u kan jedhu har'a bukeeffame har'aan tolfamu inni jarjaruudhaan hin ta'u gizeedhaa gara gizeetti kun waan hin oolle kun nun galchu barnu ana amma jechan haasaa jiru kan anaaf hin eeyyamamu garuu akka Oromoo tokkotti natti dhaga'ama jechuun waan na keessa jiru dubbachuu waan barbaadeef. Atis ilma Oromooti nuyis ilma Oromooti kijiba dhiisi. Jaalsanyinaa galatoomanuu harka kennatanii galanii jiraatta. Akka yaada keetiitti jaalmaroo dirribaa didee jechuu keeti. Jaalmaroo dirribaa asii miti waamamee Taanzaaniyaa dhaqee jechuudha. Taanzaaniyaatti gaafii uummataa fudhachuu jedhe. Uummata isaatiif jedhee asii gahee Taanzaaniyaa dhaqee biyya beekne keessa biyya alagaa keessa jechuudha. Dhaqee jennaan mootummaan gaafii uummata Oromoo deebisu waan barbaade asiifan godha akka dhuunfaa keetiitti akka mataa keetiitti. Ahmad na folcha baatiriin kiyya isinirratti dhaame agarratti bishaan naquun seenuu bakka baane dhiifnee bakka oollu fakkaannaa dhugaa Oromoo rabbi haa deebisu nagaan oola. Galatoomii. Fadhu Ahmad bakka ammaan tana dubbate tanatti dhugaadha wallahi sagalee takka duraan wanni dansaa sagalee marroodhaa takka dhaggeeffadheetiin yoo waamichi akkasii nu qophaate mariidhaan nu qophaa'ee nuti irraan hafnu mariidhaaf qophiidha ulaan teenya banaadha je.
yoo tana sagalee kannee BBC irratti haasa'e BBC dama keelloo meediyaadha akkasitti wanni suni gaariidha bareedaadha mootummaan kunis uummanni Oromoo dhiibbaa godhee akka gartee waliin gartee marii godhuu qabnaa jechuudha ka keessa jirus ka ala jirus mootummas ta'ee jaras ta'ee jechuudha akka nageenyi bu'u akka gartee dhumaatiin Oromoo irraa dhaabbattu hafixaa ha ummata fixaa jiru numa Oromootu fixaa jira malee namni biraa tokko illee fixaa hin jiru yaa ummata keenya wanni fahamuu qabdanii mootummaanis ummata fixaa jira waraanni bilisummaa Oromootis fixaa jira hin sobnu waliin sobnu jechuudha maaliif wal fixan waraana deemee waraanni mootummaa maali abaawoo seenaa gurbaan kakkee maaliif abaawoo seenaa qabdee fidda moo hin fiddu nama tokkorraa namni tokko hin gaafatamu namni baada gartee umriin isaa waggaa 18 ol dabre maatiin itti dararamuu hin qabdu gama mootummaanis ta'e gama gartee waraana bilisummaattis Oromootis ta'e jechuudha saniif dhumaatiin ummata keenyarraa akka dhaabbattu jara kanarratti dhiibbaa goonee akka isaan waliin haasanii jarri kunis ni qabsoone janii erga baanii wanni isaan barbaadan fedhiin isaan barbaadan sun maali wanni amma dalagamaa jiru kun irra kanarraa ka irratti maali je'anii wal gaafatuun bareedadha gaafii reefun tana gurbaan irraa na dhaabe takkan dubbadha amata yoo na dhiifte galatoomii animmoo irraa ba'uun barbaadaara dhimmoo itiif namni na waame okay ayyee umar rakkoon qabu inshallah yeroo bal'oo walitti deebina ulfaadhu ayyee nagaata ulfaadhu hedduu galatoomii ulfaadhu ayyee daawwan eenyurraa gaaffii qabdi daqiiqaa lama turii dubbanna okay nagaa bayyaadha biliistarii taqqamee wanti naa kanna carraa meesii kan inni dubbadhu ayyee okay fakkeenyaaf amma as keessa warri dhaabaa baa'uu deeggaruleen ni jira warri dhaaba mootummaa deeggaruleen as keessa ni jirtan na fakkaate tokkoffaa akka jirutti biitti teenya mootummaa qabdi mootummaan bultii hoonne mootummaa bulchu yoo nuti jennee mootummaatti amanne fakkeenyaaf nuti uummanni keenya aanaa jahan jaarsoota irratti jechuudha Harargee baaditti maaliif dhuma Soomaaliif fixu jira yoo nuti hidhannee obboleessoo dhageeffadha carraa kana wallahi namni 700 kun sagalee tana sagalee nu ta'a jechuudha maaliif an dhimma lubbuutiidhaaf hin ol seeni irra uummanni keenya dhumachuu jira yoo nuti hidhannee diina firaa dhoorkina jennee afaa hodhamuun jaan mootummaan qawween irraa guura yoo nuti nagee keenya tiifannee bobbaanee galle haati teenya dhumu jirti ilmaan keenya ama tuqudhanitti dhalaan gudeettamu jirti aboo rabbi sodaadhaa namu amantaatti amantaa sodaadhaadha simu biitti mootummaa qabdee eegadhaan mootummaan tokko biyya yookiin seeraan bulchuu qaba yookiin nagee isaatiin biyya gadhiisuu qaba nuti haadhottiin teenya dhumachuu jirti biitti teenya dhumachuu jirti wallahi abboottiin teenya qalamu jirti mootummaan fixu jira oduu naman taane mootummaan naannoo Soomaalee waraanatti qajeelche biyya tana mootummaa qabdii gannamoo mootummaan qabdonna yoo mootummaan qabaanne nuti haadhaa fi abbootii teenya addaleenne biyya baane dhiiraa fi dhalaan hidhannee diina keenya firaa dhoorkina maani geenuun kannine aboo rabbi sodaadha obboleessa kiyya sagalee nuuta wallahi nuti dhumachuu jira obboleessi tokkichaan qabnu siimu Soomaaliin waraanni nurraa fixu jira mootummaan nuguban qabu namni nuguba qabu jiru nuti yakkan Oromoo biraa keessaa balleessine dhumu jirru hin qabnu biliis namni asirra jirtan namni dhibbiyaan kun sagalee nuuta rabbi jecha obboleessa kiyya galatoomii kaatillee ol jeechite hanga numaan dubbachuudhaaf deema. waliin Harargee keessa baateeyyuu mootummaa faarsisaa fuudhee uummanni Harargee kanatti ni jiran iddoon sabaa mootummaa sagalee ta'uu dhibdee uummata irraa dhalate saba kana maan sagalee taane bareedadha ayyee daangaan Oromiyaa lafa hunda saamamaa jira muyyaaleedhaa fi bakka jechuun lolli numa jira beeki karaa mi'eessoo kana karaa bordoddee kanaan dirree dhawaadhaan cinaaksaniin aanaa baabbileetiin bakka hedduu jechuudha. Kuni numa jira kana mootummaan gartee mootummaan fira dhoo yani waraana gartee waraana wanni Somaaliidha kan uummata fixaa jiru kuni lafa hunda ni jira kuni
mootummaan inshallah gaa mootummaa gartee uummanni naannoo saniitis gartee gaafatee mootummaan akka deeggarsa godhuuf gaafatee dhumaatii tana gartee sagalee ta'a namni as jala hirtan hundinuu akka mootummaan dhaga'u mootummaan arguu gaafachuu qabnaa jechuudha. Daangaan Oromiyaa saamamaa jira saamamaa jira Sumaaleen bakka hundaa daangaa Oromiyaa seenaa jirti karaa Baalettiinis karaa Raayituu kanaan karaa daangaan Oromiyaa guutumatti jechuu dandeenya. Dhageessee? Waliin. Nin dhagaa. Isin biyyuma mootummaa qabne faarsaartuudha. Siluma biyya waraanaan qabne biyya waraanaa ofii qopheessee biyya ofii bullee faarsaartuu. Amma dhaggeeffadhu laalla. Oromoon gartee akka Oromoon mootummaa kana cinaan dhaabbannee numaatu godhaa jira. Oromoon gartee kun gartee waraana adda bilisummaa uummata Oromoo tu gartee sirrii jira jaa kun gartee mootummaatu sirrii jira jaa Oromoon bakka meeqatti cabdee jirti. Gaafa Oromoon tokko taate lafti Oromiyaadha daangaan Oromiyaa qillee wan xayyaarri nu gubbarran bahu lafarratti dhiisi xayyaarri nu gubbarran bahu. Dhageesse? Okay, asirratti wayin si gaafadha. Obsimee wayin gaafadha. Wayin si gaafadha na dhageeffadhu gaafiti. Amma biyya Itoophiyaa tana mootummaa bulchu jira moo waraana bilisummaa Oromoo bulchu jira? Cinaksanii fi daangaan siimu kana harkittuma tana naa deebisi. Kan maddumaa jira uummanni daangaan Oromiyaa harkittuma tana naa deebisi. Okay. Eenyu bulchu jira? Waa'ee bulchiinsaa dhiisimee maan tana daangaan Oromiyaa kan durii miti duraan Amaaraan nu bulchu jira. Duraan Amaaraan nu bulchu jira. Duraan Amaaraan nu bulchu jira. Obsi duraan Amaaraan nu bulchu jira. Obboleessa kiyya dhugaan didin siimu dhugaan ni hadhooyti malee siimu hin cittu. Eenyuufuu siimu ilmi namaa kami katu ooluu jiru abbaan fadhe waan fadhe taaku dhageeffadhu siifi ni maati. Ati arra eenyu faarsiteef siimu gachiiftee duudha malee guyyaa duutuu bakka itti duutu beeku. Siin hin jenne waan beekuu qabdu uummanni dhumu ni jira fakkeenya mootummaan qabnu akkamitti dhaabnaa waan jiru mootummaan qabnu ati eenyurra kaayyattee ta'e sakarra kaayyattee deemtu kun Oromoodhaa miti nuti mootummaan qabnu kan ufitu jiru sun illee bar biyya mootummaa qabdu bar biyya isaanii waraana muqaceechee mootummaan nufitu jira nuti barsiimu obboleessi tokkicha qabnu waraana qaceechineesi ilma bultii akka kudhanii nurraa guuru jiranii bar ati dubbiin deemaa hadhooyi. Gaaffii na gaafatte koyi mootummaan waraana biraa ifirraa dhoowwu jira. Dhagayi waraana biraa ifirraa dhoowwu jira. TPLF ifirraa dhoowwu jira. Fannoo ifirraa dhoowwu jira. Mootummaa gartee maali Eertiraa ifirraa dhoowwu jira. Akkasumatti waraana adda bilisummaa uummata Oromoo ifirraa dhoowwu jira. Mootummaan jechuudha mootummaa kana lafa hundaa namni lafaa itti ka'e. Dhageesse saniif nuti immoo uummanni Oromoodhaa baadiyyaa hankaabaa sagalee taanee akka gartee daangaan Oromiyaa kabajamu bakkatti akka deebi'u dhumaatiin uummata keenyaa akka dhaabbattu mootummaa gaafachuu qabna. Deeggarsa mootummaarraa argachuu qabna malee waan biraa gaaffii biraan hin gaafatin. Maaree deeggartaa hin deeggara deeggarniinsa hin deeggara dhugaa isaa argeetti hin deeggara dhugaa akkamitti argee. Dhageeffadhu eenyuu dhugaan jibbu fakkeenyaaf Amaarri yoo na bulchee biyyattii sun seera eeggachiise. Abbaan kiyyaanaa bulchuun barbaadu biitti nagee qabaannaan eenyuyyuu nama bulchuun jirtu hin jibbachuudha. Fakkeenyaaf asii waraana abaaboo firaa dhorku jira jette. Waraanni abaaboo kun dhufee biyya isaa jira dhufee biyya qaqqabu jira. Oromoodhaa miti abaaboon eenyuutu Oromoo mijeen fakkeenyaaf yoo isin nagee qabaattan yoo isin nagee bultan biyya ta'e isin nagee bulchitan isin taa'anii fi ilmaan meeqatti dhabne obboleeyyan meeqatti dhabne dhiiga meeqatti dhabne siimuu lafee ilmaan Oromootiin Itoophiyaa taatee akkasii beektaa takkittisu siimuu dhaabbannee abiyyi keenyannee faarsinee tokkoffaa siimuu Oromummaa yoo bifa qabaatte wallaahi kan hin galtummaan jenne sila Harargee fakkaatti siimuu gaafa dhalaa isaanii mudhii hidhattee abiyyaa moo wajji loltu sila arra hanga ilmaan Oromoo akkanatti imimmaan isaanii lafa dhangala'u biitti mootummaa qabdu. Mootummaan Soomaalii biyya keenya bitu silaa biyya Oromoo siimu dhugumaan Oromummaa yookiis dhiiga ilmaan namaatii kan bulchu jirulleen Oromoo bar akkana godhu jirulleen mootummaadha. Obboleessa Rabbi sodaadhaadha sagalee nu ta'a. Maal nu godhe? Mee Rabbi sodaadhu mootummaan kun maal nu godhe? Obboleessi tokkicha qabnu achirra dhabne lafti keenya saamamte dhumamte siimu. Obsi Ahmed hunda keessaa akkam jirtanii laala uummanni keenya ani kana dhibaa jiru hawaasa keenyaa fi
Himboyin sabboontu obsi. Mee Abbaa sagale nuti gadaa afran qalloo namtichi baanan suni rabbi sodaatu. gantuun suni. Mee obsi sabboontu obsi himboyin mee obsi. Obsi sabboontu abbaa gadaa afran qalloo abbaa garaa suni namtichi hattuun kaanadaa raagale suni hawaasa inni sila abbaa gadaa ta'e bulchu kana gadaa isaa keessa kan uummanni keenya dhumaa jiru maal abbaa isaa godha bakka san taa'e inni. Kanummaan Oromoo ficcisiisaa jiru isaa bar. Maaliif nuti fi Somaaliyaan takka jaa as gara galeeti nuti fi isa takka jaa achi gareeti wanna jaa jechuun Somaaliyaan daangaa irratti uummata keenya fixee dirree du'aa dhuftee isa hojjetee isa buna dhuutii jechuun gabbahee hin dubbatu namtichi kun. Gadaa isaa keessa lafti teenya kasaamamaa ka jirtu. Cinaaksanii tulluu gooleeti haroo maayaa siitii janii maqaatti moggaafatanii namichummaan duruyyeensu maal abbaa isaati nu godho qoe. Gadaa isaa keessa ka Somaaliyaan ilma Oromoo ajjeessee akkasitti lafarra shorroisaa jirtu haada morma keessee maal bakka san irraa godha. Okay, warri miidiyaa kana gubbarraa afran qallootii afaan banaa ture sun har'aan tana muuziqaa banataniiti dhiichisaa jiran jechuun hundi isaaniitu diqaalaa Somaaleeti. Ilmaan Ziyaab Barreedhaa jechuun ilmaan Ziyaab Barreetiitu maqaa afran qallootiin miidiyaa kana gubbarraa daldalaa jira. Guddoo fi xiqqaanis hundinuu durriyyee jechuudha. Warra naasuu namaan qabaanne lolli Cinaaksan keessatti adeemaa jiru har'aan tana hanga meeqa bubbulee jira bar. Tokkoon isaaniitu gabbee hin dubbanne. Jaluma teenyaatti wal taasisabaa jira uummata kana wajjin. Obboleeyyan kiyya nuti ilmaan Ziyaab Barree nu keessa guute abbaa gadaa afran qalloo kana Abiyyi Ahmad Ali bakka san kaayyetti akka inni uummata keenya lafarraa duguguu fi hawaasni keenya gabbee namticha kana haanu raabuu jechuu qabaa jechuu. Isin galtee xannachi guddaan namicha sani. Amata shanan kana hanga uummanni Oromoo dhumaa bee tokkoon isaanii gabbahanii hin dubbanne. Uummanni kun ammaan tana duraas ifumaan qawwee bitatanii uummata Somaaliyaa kana ofirraa deebisaa jiran uummanni jaarsoodhaa qe'ee isaanii irratti. Garuutu duriyyootiin jechuudha nadhoon teenya gurguddoon